جتيتي أصلا في الدرجة مالي في الدرجة الدرجة أداد كبر جربيه في كل جرات أنا مقوتو في خراب بارد يا أما مكان كيانا أنا ما خليك في مناخينيا مالي في مالي في sana zaata na firra fadhe jira goya da desiri fi ma torarran no yega naye amma kaleessa sirba tokko nu afbeertanii turtanii ayye sirbi sun maal jaasa maraan jechi maal godhe roobila qilleensa tukaachisa abbaa keenya narraa dhoki yoo bittan dhoke yoo didee dhukkeen isa nyaachisa yoo bittan dhaqee dhukkee isa nyaachisa dabbo jaalalaa sun maal jaasa jaalalamu jaalala keetiin gubadhaamu nakki jaalalli eessa jirti saree bakka himtu san amma jaalala iddoo ibsitu isin himna salaphee jalaata jettu sani jaalala keetiin gubadha yooma yoomiin si harkadha jireenya bardibban jiraadhu way jaalala gadamisa laphee jala jaalalli ta'e ما بوده جارلي بكسر ترجمتي وسين رابط دكا برباد دكا باجني نراين سدارنا ما بوده يوري كاين جرات جارلي بكير ترجمتو اتشي يواتش لكو بربادن مال ترى ايه قبل ايه كم بون دبليو جاتي سنه باجني نراين مو كاتشي ترينا يا واتك كان سوداتي بلطو كوتان دا ولا بلطو كو او كودا باكو شاغا كواتمت مالو اتشت بده نغماتي سياده تنجرا بيوان مارمي مي اتشكي جنن تتقين بنا كي تشكوت نتا سمابي ست سماي كواتي غبا كان ركنا كنا دبا بس angarube situntuku kana maali fan jaaladha beetta gaffa geechato kecha kootti siyaada beetta kecha hobbas qaddastu kechatti naasta amma as qaddasaa kana silaanatu as qaddasaa beette garuu jaalan hasaabin keeratti jira achuma dhaabbadhee too makka waan anta wallaalee mana xajjitten si arga deeree dhufere addaami ani be qayyareera mana xajji balatu bira dhiise mana xajji jetta qayyareera ennaan beeni mana biraasan see beetta beati walla mangisti be walla billah beati mangisti Itoophiyaa keessatti wanti isin argitan kun hundi isin ajaa'ibuu danda'a namni karaarra deemuun nama dhaabbatee selfii suuraa viidiyoo qabu arganiin beekanii faranjiillee arganiin beekan bal'atuu isin dhiisee kanaawu faranjii isaanii ana faata akka waan naan jette siire bakka guyyaa tadheen tanan isin mana eega ati hindi dhamu maali naan jette reefun kana karaarratti amumba irraa hin dhufee jeetu mala Mumbai shot ana chiga chattan guddadhe malee mumbai irraa hin dhufee garuu asoo keechatti gagarte maali farasitti guddadhe beetta gaafa sammanni bal'atu baddaa ture achiin baddattin gaafan ol ba'anoo gaafas baay'een xinnoodha xinnoo isheeti akkanatti intazira dhaqarratti bakka kanaafi kan kana fakkaatanidha wal keessa jira walkecha kana hundammoo diijeelisa walitti baqneerra bakka mumbai fi motorri shawaadhaa walitti baqneerra takkaami lama garuu walitti baqnee amma bilbilinaa walitti lee dammara mufteerna walitti baqee bar tokko miree lama waan takka baqa lama walitti lama waliin naqamee tokko ta'an garuu amaraafuu nuti hin baay'e nuti nama dhadhaadhaa qabaquudhaan beenu mee amma jaalalli isaanii jaalalli akka nurraa isin qabe beekamaadha dhugaa isitti ba jaalalli nurraa isin qabee jira garuu jaalalli keenya garuu jaalalli isin qabdi suni gadaamessa lapheedhaa gadi on taan hin taatu iyyee san argachuudhaaf immoo Kemboon Entertainment subscribe waan diimtuu san tuqa waan diimtuu sinii galtee waan diimtuu amma kan deemaa jirru miilaani duraan garuu lukaan deemna adeemsa keenya immoo lufaana ta'a gaafa jennu mana keenya koottaa manni keenya gara harka bitaa seentaritti deddeemtanii gara harka mirgaa bataskaana maaramii bira darbeelii duubaan maaramii fuuldura maaramii miti gabreelii duuba malee mana darbeelii duuba kanaafuu hundumti jechanuu lufaana jiraadha gaafa jennu koottaa jechuun miti hin dhufinaa bakka jechuureera yaadumaan lufaana jiraadha gama ceenaa gama ceewu jechuun maal jechuudha tashaaggaru amma qophii ijoollee isin dhiyeessinaa maal jedha qophiin keenya daa'immanillee mee sagalee keenyan ilaalla gama sirbaatiini kan isin dhiyaatu harmeentoo hedduu ana jaalatti biddeenaaf shiroo buddeenaa
naflati. Abbaku hedu ana jalata. Exercise book bite naflata. Hedu ana jalati. Bite nafshiro ujena lati. Abbaku hedu ana jalata. Exercise book bite naflata. Maaliif beektanu gatiin inni bitee naaf laalaate isa dhagaa jala argate gatii kana ta'ee fanuma qofaaf laatee roofti isaaf hin laanne. Ani immoo biddeena nyaadhu. Maaliif? Birrii torba seeneera. Lakka shuruma duwwaa baxaabbatee dhuguttu jira mucaan kun akkuma laaltan kun hoqqatee kiiloo torba ta'eera. Torban bullinati. Gatiin isallee ani shiroon furdistiin dhagaye inni waan biraan nyaata se'a huccuu nyaatuun oolu mucaan kun akkuma laaltan kana. Huccuun mana keenyaa dhume maaxarame. Yaadoo shiroo nyaatu jiru fakkatti hirriba dhabee mataa if garagalchee. Huccuu manaan uffixaa. Itoophiyaa keessa shiroo malee nyaanni biraa waan hin Dhimma kana immoo mootummaan akka dhaga'ee atamtamaan deebiin nu deebisu mootummaatu keessa harka qabaa jiru. harka qabaatu noonu. Dhimma itti bilbilteef Keemboon istuudiyoo akka dinqisiifattu kanaaf bilbiltee galatoomii galata guddaa mana keenyaa qabda. Siifan barbaada siree jala. Galata guddaa na biraa qabda dhugaa waaqni si haa kabaju dhugaa waaqayyoo. Siree jala barbaada kadhata keellee galeetti. Dhiifama irra deebinee irraa kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa sababni deebineeniif osoo sirbata akka ajaa'ibaa takka qabna osoo isin affeerii waan deemneef natti tasamma'ee toon deebi'ee keecha kootti natti tasamma'ee Gadi fageenya. na tsatsate Xilqatiidha. xilqatiidhaan na tsatsatee too deebi'ee amma nu faana ta'a sirbi keenyas maal ture si yaa Yo. Keemboon studio. Yo. Keemboon studio. Na hok. Si hok. Na si hok. Na hok. Si hok. Yo. Yo. Keemboon studio.